abboonni keenya kun lamaan waldaan duukamotaa ummanni hamma kana ga'u ala jiraam iddoo dhabne ala dhaabbatanii jiru. Sillaasee irratti maannoo Saraasiyoonitti goone kanaan dura Taglaa Beet Kinnat jechuudha. Waggaa har'aa immoo miilineemitti goone jennee waadaa isiniif gallee turre. Waadaa san immoo kan diignee fi adda galbi kun guddaadha. Mee yeroo tokko haa jijjiirru inni garanatti jijjiirree ammas hin taane. Kanaaf guutuun Oromiyaa dhufee uummanni kun hundi isaa dhufee iddoo dhabee magaalaa isaatti biyya isaatti iddoo dhabee rakkachuun qaba waan ta'eef bara dhufu miilineem addaarratti qopheessuudhaaf bara dhufu waajjira mataa keenyaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarrachuudhaaf maal nu gargaartu jennee abbootii lamaan akka waadaa nu galan barbaanna kallattii maan gargaar abbaa gadaa wajjin asirratti. Rompalcha yeroo dabres isaan wajjin baay'ee dubbanne yaara yeroo nutti toluu dide bara hin beektangaa amma immoo nu lafan qabnu lafaan qabu warra waaqati. Warra waaqaa bira dhaqnee fixuudhaaf waadaa hin galla. Baay'ee natti dhaga'ame marri gaddaa sargine kun ala iyyate kun keessa galee dhugaan jedheen arramoo dhufnu dachaa itti daa'e. Abbaan keenya yoo isinii gale waan dubbatan kan waan sablaa miti hin beekna wal beekna sirrumatti wal beekna waan amma ergaa abbaan namaa dabarse iccitiin qabatanii fuuldurumatti deemudha. Fuulduratti duubatti an deebisu hin jiru qabsoon keenyas kanumaaf irratti wareegamne abboonni keenya. Kanaaf sana haasofnu an dabre haasawuu faayidaan qabu mana dabre laga wannoo eenyu ganna dabre mana ijaaranii jedhe hafuun duraati. Anammaa waan isinii galu hojimaan jirra isaanis abbaa shorodaadha wal beeknaa ijoolleen gini tokko ta'uudha jedhan tokko namni tokko ta'e baay'ee lagacha tokko taanaan nama dhuftan waldaa dhuga bu'oota immoo akka isaan jedhan kana akka dhuunfatu yoo tokko ta'an yoo baratan yoo baratani barri balballi kifti yoo barachuu baatan baay'ee rakkisaa. wal beekne ijoolleen bishooftuu ijoolleen adaamaa dhufanii baradhaa hin jennan jabaadhaa jennan ሲስተም ያስፈልጋል ስትራቴጂ ያስፈልጋል እቅድ ያስፈልጋል ከስሜታዊነት በፍጹም ነፃ መውጣት አለብን እኛ ሰዎች አንድ ነገር ብቻ ለበል 4 ኪሎ ያለውን ሐውልት 6 ኪሎ ያለውን ሐውልት ታውቃላችሁ አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም በፈጠሩት ጥናት በጎደለው ስልት 30,000 ኢትዮጵያውያን ተጨፈጨፉ በአንድ ጀንበር በሁለትና በሶስት ቀን ውስጥ። አድዋ ላይ ግን በ6,000 ሰዎች 6 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በዓለም ታሪክ የማይደገም የማይከለስ ድል አስመዘገበ። ከምስራቅ አፍሪካ ከኢትዮጵያ ሰማይ የተነሳው ጥቁሩ አጥለቅላቂው አስደናቂው አስገምጋሚው አውሎ ነፋስ አድዋ ላይ የነበረውን ዱቄት በትኖ ቀይ ባህር ደባልቆታል። ሁሉም ለስልል አሁን ስሜት አይደለም የሚያስፈልገው እንደ አብርሃም ደቦጭና እንደ ሞገስ አስገዶም ስሜት ሙቀት አይደለም ስሌት ከን ውበቱ ተቆጣው ምን አለ መሰላችሁ ማለት አባከኛ አባገዳም ማረቦን ከኛ ነው ረጅሩ 50 ሰው ካለ ሁሉም ሾፌር መሆን ይፈልጋል ፓይለት መሆን ይፈልጋል በቃ አውሮፕላን አብራሪ አንድ ሰው ያብር አንድ ሰው ያሽከርክር አንተ በሰላም ተሳፍረ ያንተ ዴስቲኔሽን አሜሪካ ነው ለምን እዛ ደርስ ወለጋ ሆነ ጎንደር ጎጀም ሆነ ማንንም ያሽከርክር ምንድነው ችግሩ መሪ ላይ ምንድነው የሚያሰቃየን
መሪ አንድና አንድ ብቻ ነው። ሺህ መሪ አይፈጠርም ለወደፊት እንጅራ ሃን ገብጌስ ነመቶ ከናፉ ምንድነው ህልማችን? ምንድነው ራእያችን? ምንድነው ጥቅማችን? ምንድነው ግባችን? ኡመን ከኛሞ ኑረት ቃናውን ረንጅሩ ህዝባችንን የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ በፍጹም አሰራር ደግና እንደገና እንደ ሙዝ የተፈለፈለና ያበበ በጎ ነገር አሳይተን ሁሉንም መማረክ እንችላለን። ተቆታ ከናፉ ዱራን የገም ተቆታው ወልገርጋሩዳ አባከኝሞ አባችን ወደስ ሳንስ ባየስ ሳንገረት ይፈና ወበለ ሰገኘ ተከስማ የባዳ ረብስና ብሱስና ቁልቁልስቱ ተጃጅላ ወዳዱ ከቦታ ወጎታ ኩዳፋ ከነ ከሰቲ ወዳዱ ከቦታ ማለት ማሊ ሶጀተን ወልዳ ከነወኒ ከሳቲ አባከኛ ቁልቁልጭ ጳውሎስ ለመፋ ቆሮንቶስ በቆና ሁለቱ ቆለቆስ ድግደም ይሰደት ረቲ ግድራ ሄዶ አርጊራ ዋን ባየ ሶጀዴራ ረኪን ሄዱኒስ ነረት ራወቴራ የሮሁን ደገሩ ከነድብሱ ወሃይ ቁልቁሌቲ መነ ክርስቲያናት ያኩመ ጀደሰን ሀረሌ ከሌሳ ተጃጅል ወልዳዱ ከቦታ ኦቶ ወልዳዱ ከቦታ እንዳይ አኩማ አባከኛ የሮ ጀልቀባት ይፍስን በርሲሰን ቆሮምሳ ሄዱ ከሰ ደብራቲ ዱሬ ሰነ ከሰ ጫቦኑ ግዱዳ ወሬ ገመን ሄዱን ሳኒቲ ጅሩ ኦብሎኒ ቃመን ሚዳመን ሄዱን ሳኒቲ ጅሩ ከን መነ ክርስቲያና ለክሰኒ ባን ሄዱን ሳኒቲ ጅሩ ከነ ያደሱ ገሩ ዋይ መነ ክርስቲያናቲ ክርስቲያኖ ተመነን ክርስቲያና ሼ ባዲያ ተጃጅለ ደብዴ ዲገማ ጅርቱ ከን ለቤ ክርስቲያኖታ ቶኮን ቶኮን ለቤ ክርስቲያኖታ ዲገማ ጅሩ ከን ቶኩማ ክርስቲያኖታ ዲገማ ጅሩ ከን ወሬ ገማ ጅረን ከን ከነ ያደሱ ኮ መጀደሰና ወልዳ ከኛ አመለ ያዱ ቀባዲቶ ከና አኮሊ ገላት ወልዳንዱ ከቦታ ወጂወን ሙለተኒ ፊ ሙለኒ ሄዱ ወጀቴር ወጂወን ምን ሙለኒ ሜያላን ሁበዶ ከቆምስ ተጃጅላ አፋን ኦሮሞ ሄዱ ኡሜር እርገሰናቲ ወልዳሌን ሄዱ ጦፎዳን ወልዳ ጉዳን እንጃረመኒ ተጃጅላ አፋን ኦሮሞ በበሊሳ ጅሩ ሁበዶ ኩን ጉቱማ ጉቱ ኡመሜር ገብራቲን ፈከኝማ ተጃጅላ ተጃጅል አፋን ኦሮሞ ወልዳን ኩን ፈከኝ ተኤ አርሳ ሄዱ ተኤ ሚሴንሱ ሄዱ ይትደበ ነሞተ ብራ ወልዶሌ ብራቲ ፈከኝ ተኤ ተጃጅል አፋን ኦሮሞ ፈከኝማ ጋሪያ ከቀም አገርሲስቱ ጋሪያ ከቴ ወጀቴ ራጀቹ ገብራት ነው ኦፍደንደው ቶኩሜሱ ወልዳን ተጃጅል አፋን ኦሮሞ ኦፊሳት ኦፍደንዴ መነ ክርስቲያና ኬሰት የሮ ሬበማ ቱሪሰና እረ ደርቤ አሞ ኦፍደንዴ ተጃጅል ሁን በልናን እረቱ ጀተማ ጅራ ይቻ ኢጃርሳ ደንዴቲ ጉዳ ቀቡት ጨሲሴ ጅራ አመሌ ጨሃዲ ጅራ ኩን ወንቶተ ወልዳን ዱከ ቦታ ሆጀቴ ገሩ ከኒ ሙለን ወንቶኒ ጉዳን ከኒ ሆጀቴ ማልፈይ ኬሱማ ሂካ ክታቡሌ ስርና ክታቡሌ ጀጀቦ ሄዱ ይኩዳን ቆጲ ክታቡሌ ሃራ ነሞኒ ሄዱ በረተኒ እራጅ ሁበተኒ ክርስቲያኑ ማሳኒ ተነከ ጭበን ታሲሳ ቱሬራ ይቻ አመሳ ይሳቲ ጀ ገብራቲ መሪ ፓናሊ ሰደርካ ገራ ገራት ሰደርካ ጉልቱ ሙሜ ጉልቱሌ ጎዲናት መሪ ፓናሊ የሮ የሮዳን ሁንዴሱዳን አቦተ መነ ክርስቲያና ጫሳሌ መነ ክርስቲያና ወጅ መሪያቹዳኒ ወጆ ጉዳ ወጀታት ቱሬ ነው ጅንጅርቱ ነዳጋ ጅርቱ ሞዳቦ ነዳጋ ቆቢ ወንተ ጃጅለ ፋርፈናት አከሱመስ ያወና ፍራው ጉዶ ሄዱ ወጀታት ቱሬ ወላዱ በቦታ ገብራቲ ጉማተ ሚዲያ ቅዳሴ አፋን ኦሮሞ ገረ ሊጣ ቱሬ ሴንተሪ ከነቲ ፊዱዳኒ ተጃጅለ መነ ክርስቲያና ገማ አፋን ኦሮሞ ዲንከኑ ፈከኘ ተውዳኒ ሆጂ ሁን ጉዳ ወጀቴ ከበጀ አያንታ ፍንፍኔት ሰነሩዳ ሰደርካ ፍንፍኔት ሶንታኒ ሰደርካ ውልቱ ሰደርካሌ ጎዲናት ሰደርካ መነ ክርስቲያና ባዲያ አፋን ኦሮሞ ዲባይን ተጃጅልን ቱር ውልቱ ሙመት ገሮ በረኩ መለማ ኩዳይ ራይ ገሌ አኩማ አያና ይፈፈን ወረት አርጋጂ ቱር ተንሰን ሆጂ ከና አርሳ ሄዱ ከፈሉዳኒ አከ ተጃጅል አፋን ኦሮሞ ጉቱማ አዱኛት ሙለቱ ታይሳቲ ቱሬ ደበለታን መነን ክርስቲያና ኬሰቲ ኮርሲወን ቱፊን ሳና ከከለማን ኢመለ ፉረዋ በከን ወን ሴነ ቀቤሰ መነን ክርስቲያና ኬኛ ኬሱማ ጃራ ፍራፋራይ ገሌ ሁንዴ ፈመኒ ሴና በከሰና ቤቁዳን በቺሱዳን
manneen kiristaanaa Oromiyaa keessa sadarkaa hedduutti hojii tajaajilaa turan beeksisuudhaani suga iddoo sanaa turre akka namoonni fudhatan akka beekamu taasisaatti tureera jecha. Gama biraatiin leenjii barsoota bakka bu'uuti. Sadarkaa wiirtuu muummeetti bara kanaa ganna darbee yeroo marsaa 6ffaadhaaf kan kenname sadarkaa wiirtuulee godinaattis kennamaatii kan ture. Naannoo namoota 1000 olii leenjisuudhaan tajaajilli har'a isin lafa qabatee argitan kun sanarra tajaajiloonni hedduun gatii itti kafalaa turan hedduun isaanii jiru. Ammallee raayyaa sanaaf tajaajila hafuuraatiif raayyaa gaarii akkasumas humna gaarii beekumsa gaarii kennuudhaan leenjisaa tureera. Garaa garaatti mana kiristaanaa keenya irratti rakkinni hanqinni nu dhufa. Mana kiristaanaa bakka bu'uudhaan akkasumas immoo tajaajila afaan Oromoo kana bakka bu'uudhaan ibsa ejjennoo ni qaba. Mana kiristaanaas kan hin miine ejjennoo mana kiristaanaa gama afaan Oromootiin jiru gama mana kiristaanaatiin jiru ibsa ejjennoowwanii yeroo hedduu baaseera. Waldaa humna qabuutti ceeraa jechuu barbaade. Gama biraatiin hiikaa kitaaboleeti. Kitaabolee sirnaa amma tajaajila irra jiran piroojeektii waggaa 5 olii aarsaa hedduu beekumsa hedduu dandeettii hedduu humna namaa hedduu fayyadamuudhaan kitaaboleen sirnaa mana kiristaanaa keessatti tajaajilli afaan Oromootiyyuu guutuu akka ta'u tajaajilli qiddaasee nuti jennu kun barumsa nuti jennu kun koorsiiwwan nuti jennu kun guutuu akka ta'uu fi kitaabolee sirnaa hedduu maxxansiisee tajaajila kanaaf oolcheera.
Eebbifamoo abbaa keenya abbaa Saawuroos mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Sillaasee eegaa olaanaa Miskaa'el Zunaan miseensa qulqulluu Sinodoosii eebbifamoo abbaa Diyoosqoroos mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii hangafa Phaaphaasii bulchiisaa Ambaalee qajeelcha galmee fi hordoffii to'annaa waldaalee hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba kibba lixa Tigraayii fi Raayyaa miseensa qulqulluu Sinodoosii kabajamtoota hojjettoota qajeelcha mana lubummaa waliigalaa kabajamtoota hojjettoota hojii gaggeessitoota kutaalee biyya lallabaa fi manneen lubummaa aanaalee kabajamtoota tajaajiltoota mana kiristaanaa kabajamtoota miseensota boordii fi hojii gaggeessitoota waldaa keenyaa kabajamtoota miseensota waldaa keenyaa caasaalee garaagaraa keessa jirtan kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan akkasumas sagantaa kana tamsaasa kallattiitiin hordofaa kan jirtan hundi keessanuyyuu duraan dursee Waaqayyo umurii keenya irratti yeroo kana dabalee yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Baga ayyaana hundeeffamaa waldaa keenyaa waldaa duuka bu'ootaa kan waggaa 14ffaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Baga gammaddan baga yeroo kana geessan. Akkuma qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Filiphisiyoos boqonnaa 1:6 hojii gaariin inni isiniif jalqabe hanga guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufutti innumti akka isiniif raawwatu akkuma nan amana jedhee akkuma barsiise waggoota 14 darban keessatti Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'ee waldaa keenyaa fi waldaa duuka bu'ootaa kennaa jiru gara fuulduraatti hojiilee tarkaanfatamu hundumaayyuu kan nu hojjisiisee kana caalaa baay'isee iddoo kanatti kan walitti nu qabee maqaan isaa irra deebiin kan galatoomee fi kan eebbifame haa ta'u. Baay'ina keenya kanarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa kana iddoo kanatti yeroo walitti qabamnu teessoo dhabnee kan rakkanne kan dhaabannee sagantaa kana hordofneef iyyama Waaqayyoo ta'eetoo gara fuulduraatti waggaa 15ffaa keenya yeroo kabajnu galma kana caalaa bal'aa ta'e keessatti akka kabajnuuf asumaan abdii godhee waadaa isiniif galuun barbaada. Eebbifamtoota abboota hangafoota Phaaphaasotaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo miseensota waldaa keenyaa kan biyya keessa fi biyya alaa jirtan. Waldaan keenya tajaajila mana kiristaanaa deeggaruu erga jalqabee waggoota 14 lakkoofsisuun har'a ayyaana hundeeffama isaa sagantaa afuraawaa garaagaraatiin kabajaa jira. Waggoota darban kanneen keessatti bu'aa bahii fi qorumsa hedduun isa mudatus gargaarsa Waaqayyootiin tajaajiloota gurguddoo raawwachuun danda'ameera. Waldaan keenya manneen kiristaanaa baadiyyaa hanqina tajaajiltootaa fi meeshaalee tajaajilaa irraa kan ka'e cufaman bansiisuun amantoota sababa tajaajila afaaniin uummanni dhaga'u kennuun dhabuutiin mana kiristaanaa keessaa bahan deebisuun warreen mana kiristaanaa keessa jiran jajjabeessuun hojjechaa turee jira. Hunduma caalatti waldaan keenya waldaan duuka bu'ootaa gaafii fi hawwii uummata keenyaa kan ta'e kitaaba qulqulluu kakuu haaraa dabalatee kitaabilee gurguddoo manneen kiristaanaa keessatti tajaajila kennan gara afaan Oromootti hiikuun hojiilee gurguddoo ta'an hojjechuun ga'ee isarraa eeggamu baateera. Dabalataanis barumsa bu'uuraa amantaa kiristaanotaaf kennamu koorsiiwwan hafuuraa miseensotaa fi caasaalee jiraniif qaamaan akkasumas warroota qaamaan hin jirreeniif immoo gama miidiyaa hawaasummaatiin onlaayiniidhaan koorsiiwwan bu'uuraa barsiisaa turee jira. Gama tola ooltummaatiinis waldaan keenya ayyaanota gurguddoo garaagaraa irratti harka qalleeyyii nyaachisuu, obaasuu fi daara baasuun hojii garummaa fi qajeelummaa hojjechaa turee jira. Walumaa galatti tajaajila mana kiristaanaa keenya cimsuuf caasaa diriirsuun miseensota baay'isuun waan barbaachisaa waan ta'eef waldichi keenya waggoota 14 darban keessatti ijaarsa mana kiristaanaa keessatti caasaalee isaa irratti hojjechuun sadarkaa ammaa kana gaheera. Yeroo ammaa kanatti waldaan keenya wirtuu godinaa 24, wirtuu aanaa 150, wirtolee biyya alaa 10, dameelee 50,
miseensota dhaabbataa 15,000 olii fi hojjettoota dhaabbataa 8 ol qabachuudhaan maallaqaan, qabeenyaan, beekumsaan fi humnaan tajaajila mana kiristaanaa keenyaa deeggarsa guddaa kennaa jira. Eebbifamtoota hangafa phaaphaasootaa, kabajamtoota maatii Waaqayyoo, kabajamtoota miseensota waldaa keenyaa kan biyya keessa fi alaa jirtan. Waldaan keenya waldaan duuka bu'ootaa erga eeyyama tajaajilaa mana lubummaa waliigalaa caasaa galaa qajeelcha galmee hordoffii fi to'annaa waldaalee irraa fudhatee booda gara fuulduraatti kana caalaa tajaajiluuf hojiiwwan gurguddoo mana kiristaanaa keenyaa deeggaraa hojjechuuf karoora jajjaboo godhatee karoorfatee jira. Karoorota kana gara hojiitti hiikuu fi tajaajila mana kiristaanaa babal'isuuf miseensota waldichaa fi caasaalee mana kiristaanaa hundarraayyuu gahee guddaatu eeggama. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, miseensota waldaa keenyaa kan biyya keessa jirtanis akkasumas kan biyya alaa jirtan jabaattanii Waaqayyoo abdii godhachuun tajaajila mana kiristaanaatiif osoo of hin qusatin yeroo Waaqayyo nuuf kenne kana irratti gargaaramuun tajaajiluun nurraa eeggama. Wantoota tajaajila keenya keessatti barbaachisuu fi wanta nurraa eeggamu hunda eebbifamoota abboota phaaphaasota irraa, hojjettoota fi hojii gaggeessitoota mana lubummaa irraa akkasumas mana lubummaa aanaalirra warra jiranirraa walii galuun tokko taanee akkaataa mana kiristaanaa keenya itti eegnu fi tajaajillu babal'isnu, hawaasa keenya itti barsiifnu hunduma irratti mariidhaan hojjechuutu nurraa eeggama. Caasaalee waldaa keenyaa qajeelfamaa fi ajaja wiirtuu muummee irraa fudhachuun wantoota isinirraa barbaadamullee yeroo barbaadamu keessatti gumaachuun tajaajiluun keessan itti fufuu qabu. Miseensonni waldaa keenyaa caasaalee waldaa garaagaraa keessa jirtan hundumtuu seeraa fi sirna mana kiristaanaa keenyaa ajajamoo ta'uun abboota keenyaaf ajajamuun kabajuun tajaajila keenya qofa irratti xiyyeeffachuun karoora waldaa keenyaa fiixa baasuun nurraa eeggama. Akkuma waldaan duuka bu'ootaa wiirtuu muummee kabaja ayyaana hundeeffama waggaa 14ffaa sagantaa hafuuraa garaagaraatiin guyyaa har'aa kana kabajaa jiru, isinis gara wiirtuu keessaniitti yeroo deebitan ayyaana hundeeffama waldaa duuka bu'ootaa waggaa 14ffaa sababeeffachuun sagantaalee hafuuraa garaagaraatti qopheessuun uummata keenya fi hawaasa keenya barsiisuu qabdu. Gara biraatiin tajaajila waldaan keenya mana kiristaanaaf kennu keessatti deeggarsa guddaa waan ta'eef eebbifamtoonni abboonni phaaphaasonni keenya akkasumas tajaajiltoonni mana kiristaanaa caasaalee garaagaraa keessa jirtan hundumtuu deeggarsaa fi tajaajila waldaan kun mana kiristaanaatiif kennaa jiru hubachuun deeggarsa barbaachisaa ta'u akka nuuf taasiftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Dhumarrattis akkuma qulqulluu Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontos 1:15-58 irratti ammas yaa obboloota koo jaalatamoo kan jaabattanii fi kan hin raafamne ta'a yeroo hundumaa hojii gaarii caalchisaatti Waaqayyoof kennaa waa'ee gooftaa keenyaa dadhabuu keenyatti gatii malee akka hin taane ni beektu waan ta'eef jedhee barsiisetti waggoota dhufan keessatti dadhabina keenya kanneen duraa fooyyessuun cimina keenya itti fufsiisuun hirmaannaa keenya jajjabeessuun miseensota haaraa horachuun tajaajila keenya itti fufiinsa qabu kennuuf sugaa fi eebba Waaqayyoo irraa argannee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf kadhannaa keessaniin abboonnis obboloonnis hundi keessanuyyuu waldaa kana akka yaadattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Tajaajila keenya kana biratti fudhatama akka argatuuf Waaqayyo hunda keenya iyyuu yaa gargaaru. Waaqayyo biyya keenya, amantaa keenya, mana qulqulleettii keenyaa fi tajaajila waldaa keenyaa nuuf haa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Beeksisuu qabna waan ta'eef abboonni qabeenyaa, deeggartoonni waldaa keenyaa, miseensonni waldaa keenyaa deeggarsa waldaa keenyaaf gootan hundi keessanuyyuu Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Dhumarrattis abboonni keenya phaaphaasonni bal'inaan isin eebbisu waan ta'eef jechuudha. Gama dhaabbataatiin guyyaa har'aa kana sagantaa bal'aan kun akka ta'u kan nu godhe waldaan waliigalaa tajaajilaa fidota maallaqaan, meeshaadhaan, ogummaa miidiyaatiin akkanatti bareennee sagantaa hundeeffama waggaa 14ffaa waldaa keenyaa akka kabajnu waan nu godheef Waaqayyo bara tajaajila isaaniif haa eebbisu jennaan. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Dabalataanis
guyyaa har'aa kana sagantaa kana ispoonsara gochuudhaan maallaqaan ispoonsara kan nu godhe baankii Gadaa baay'ee galateeffannaa isaanis wanta nurraa eegan akka miseensatti waliigaltee isaan wajjin qabnuun miseensonni waldaa keenya baankii kana fayyadamneetoo akkaawuntii barbaachisu akka bannu jecha Waaqayyo isaanaa eebbisu jenna kanas. Caasaalee waldaa keenyaa guyyaa har'aa kana tajaajila kana babal'isu akkasumas sagantaa guyyaa har'aa kana akka inni fiixa bahu gochuudhaaf bultoleen biyya keessaa jirtan hundinuu deeggarsa faayinaansii gootan Waaqayyo sanaa eebbisu jenna. Bultoleen biyya alaas akkasuma guyyaa har'aa kanaaf sagantaa kana barbaachisuuf maallaqa isaaniitiin waldaa kana kan deeggaran wiirtuu 10 biyya alaatii qabnu Waaqayyo tajaajila isaanii haa eebbisu bakka jiranitti Waaqayyo isaan haa kabaju jenna. Gama biraatiin guyyaa har'aa kana miseensonni keenya biyya alaa jiran koorsii walitti fufiinsan waggaa 3 erga baratanii booda ijoolleen eebbifamanii jiru. Ijoolleen kun qofti kophaatti barattoonni 25 kan ta'an kophaatti immoo tajaajila waldaa kanaaf kan barbaachisu meeshaa tokko meeshaa kafana huccuu tokko waan nu kennaniif ijoollee keenya barattoota keenya Waaqayyo ammas isaan haa jiraachisu jennaa jechuudha. Kanaan alatti galata addaa qabnaa. Galata addaa kanarratti baay'umatti tajaajila afaan Oromoo kana akka fufiinsa qabaatuu fi waldaan keenya miilan akka dhaabbatuuf yeroo jalqabaatiif eebbifamuu abbaa keenya Abuna Saawuros wajjin ta'uudhaan eeyyama jalqabaa kan nu kennan abbaan keenya Maggaabee Xibabaat luba Damis Marshaa mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Ortodoksiitti hojii gaggeessaa biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa kan ta'an Maggaabee Xibabaat luba Damis Marshaa ilin jedhaa Waaqayyo nu galateeffadha. Isaaniif waldaan keenya waldaan duuka bootaa kennaa addaa qaba guyyaa har'aa kana asumaan abbootiin keenya eebbifamuu abbaan keenya abbaa Saawurosis dhufanii kennaa addaa kana erga nuu kennanii booda yaada isaanii nu dabarsanii too deemu ka'atomee Waaqayyoon galateeffachaa eebbifamuu abbaa keenyaa gara kana akka dhufan nuuf godhu. Abbaa keenya Maggaabee Xibabaat luba Damis Marshaa kabajaan gara kanatti sin barbaada. eebbifamoo abbaa keenya ብዙ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስን ወደዚህ መድረክ እንዲመጡ እንጋብዛቸዋለን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኤጋ አኩመን ዱረ ዱበቹudhaaf yaadetti abbaan keenya Maggaabee Xibabaat luba Damis Marshaa abbaa keenya Abuna Saawuros wajjin ta'uudhaan bara 2007 yeroo jalqabaatiif waldaan kun eeyyama akka argatu akkaan godhan kana caalatti immoo biyya kutaa lallaba isaanii keessatti waldaan keenya bal'inaan akka tajaajilu kana caalaa akka cimu kan gochaa jiran ammas gargaaraa jiran ijoollee keenya barsiisaa kan jiran waan ta'eef kutaalee lallaba biroorras abbootiin akkasii gaggeessitoonni akkanaa jiraatanillee ija dureedhaan adda dureedhaan waan ta'aniif baay'ee nu galateeffadhaadha ilil jedhaa ta'u waaqayyoon nu galateeffadha. Kanatti aansuudhaan
tajaajila waldaa keenyaa kana keessatti galatooma tajaajila waldaa duuka bootaa kana keessatti wirtuu muummee keessatti dadhabe osoo hin jenne miila isaaniitiin qarshii isaaniitiin deeggarsa guddaa gochaa kan turan tajaajilaa kan turan waggoota darban 5 waldaa duuka bootaa walitti qabaa kan turan Malaaka Mirat Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaa gara kanatti waan barbaadu. Malaaka Mirat Qomoos Abbaa Shinoodaa waggoota darban 5 kana keessatti waldaa kana akka ijoolletti ajajamuudhaan bakka barbaachisaa ta'e deemuudhaan tajaajilli kun akka babal'atu waldaan kun akka babal'atuuf hojii guddaa hojjechaa jiru. Amma immoo miseensa boordii keenyaa boordii waldaa duuka bu'ootaa ta'uudhaan tajaajila irra jiru. Abbaa keenya baay'ee galateeffannaa umurii dheeraa akka isaaniif kennu ni hawwina. Waaqayyo isaan haa eebbisu jenna. Gama biraatiin tajaajilli waldaa keenyaa kun adda kan ta'u akkanatti walitti qabamnee barachuu qofa osoo hin taane gama miidiyaa hawaasatiin TV'n Sagalee Dhugaa waldaa keenyaa akka guddatu, TikTokiin waldaa Sagalee Dhugaa waldaa keenyaa akka guddatu, YouTube'n waldaa keenyaa akka guddatu gochuudhaan chaalenjii ji'a tokko hin caalle keessatti foloorsii 34 irraa gara 85tti kan geessifte obboleettii teenya biyya alaa jirtu Meeroon Makuraatiif ilil jedhaa ta'udha. Bakka bu'aan obboleettii teenya Meeroon Makuraa iddoo kana waan jiraniif dhufanii too sartifikeettii akka fudhataniif gargaara. Kanadhaansuudhaan waldaan keenya tajaajila inni kennaa jiru keessatti waggoota darban 14 kana keessatti tajaajila baadiyyaa dabalataan dhaabbilee barnoota olaanoo irratti koorsii kennuun ijoollee jajjabeessuun barsiisuudhaan baay'eetti kan beekamaa jirudha waan ta'eef koorsii dhaabbilee barnoota olaanoo irratti kennamaa jiran barattoota wiirtuu garagaraa keessa jiranii fi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barachaa turan garuu waldaa kana tajaajilaa kan jiran yeroo eebba isaanii dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti tajaajilaa turan keessatti qabxiilee olaanaa fiduudhaan waldaa kana kan boonsan barattoonni hin jiru jechuudha. Barattoota kana eebbifamanii kan bahanii waldaa keenyatti bara kana makamanii miseensa ta'aniidha. Qabxiilee olaanaa kan qaban yuunivarsiitii garagaraa nuti barsiifnu keessaa kan jiran tokkoffaa 3 qabxii 9 fiduudhaan yuunivarsiitii Salaalee yaa'ii mooraa yuunivarsiitii Salaalee keessaa waldaan keenya barsiisee kan baase obboleessa keenya Yeeyyii Daadhiitiif kennaa addaa qabna gara kanatti. Injiraanni iddoo bu'aadhaan gara iddoo bu'aatiin akka fudhatan. Achuma yuunivarsiitii Salaalee keessaa 3 qabxii 9 fidee ijoollee keenyallee gibbii gubaa'ee keessatti baratan koordineet gochaa kan turan sirriitti kan beekamoo ta'an lammaffaa ta'ee kan dhufe obboleessa keenya Toleeraa Yilmaa 3 qabxii 9 fidee kan dhufeefis kennaa addaa waldaan keenya qopheessee jira gara kanatti fidan. Itti aansuudhaan 3 qabxii 9 fiduudhaan yuunivarsiitii Odaa Bultuumirraa yaa'ii mooraa yuunivarsiitii Odaa Bultuumirraa obboleessi keenya Biraanuu Baqqalaa gara kanatti dhufeetoo kennaa akka fudhatu ni affeerra jechuudha. Eshi kanaan ala obboloonni keenya iddoo kanatti argamne garuu qabxii gurguddaa kan fidan 3 qabxii 9 fi 3 qabxii 9 kan fidan yuunivarsiitii Arsiirraa obboleessa keenya Kabbadaa Ayyalaa fi Dajanee Tolasaatis
Nijiru kanaan ala yuunivarsiitoota nuti keessatti barsiifnu keessatti qabxii gurguddaa kan qaban geeba kan fudhatanis obboloonni keenya hedduun hin jiraatu gara fuulduraatitti adda baafamanii bal'inaan irratti hojjennee tajaajila dhaabbilee barnoota olaanoo irratti kenninullee sirriitti akka cimsanuu jennee Waaqayyo galateeffanna. Gama biraatiin sagantaa beekamtii qabnu keessatti sagantaan kun akka fiixa bahuuf obboleessi keenya abbaan keenya ajaja isaan dabarsaniif Maggaabii Hayilaaf Tsaggaayee Dabbabee gama isaatiin ajaja kennuudhaan waldaan Finoota Tsirq guyyaa har'aa kana ispoonsara jalqabaa guddaa ta'uudhaan meeshaalee as keessatti argitan kan miidiyaa hunda faarfattoota isaanis qabatanii dhufanii sagantaa kana yeroo kamiyyuu waldaan duuka bootaa sagantaa isaan gaggeessan irratti deeggarsa guddaa kennuudhaan kan beekaman waan ta'eef al tokko ilil jedhaatoo Waaqayyo galateeffadhaa fi isaaniif sagantaa beekamtii waraqaa beekamtii kenninaa fi gara kanatti obboleessi keenya Maggaabii Hayilaaf Tsaggaayee Dabbabee deeggarsa boordii waldaa Finoota Tsirqii hojii gaggeessan obboleessa keenya barsiisaa Eliyaas hin jiru. Garuu kana caalatti obboleessi keenya abbaan keenya Maggaabii Hayilaaf ani deeggarsa qofa miti miseensa waldaa kanaatis jechuudhaan yeroo barbaachisutti buusii miseensallee kaffalaa kan jiranidha. Ilil jedha Waaqayyoon galateeffannaa. Miseensa waldaa keenyatis akkasumas deeggarsa barbaachisu gochaa kan jiranidha waan ta'eef Waaqayyoon isaan haa eebbisu tajaajila isaanis haa eebbisu jenna. Kanattaan sudaan ispoonsara guyyaa kanaa kan ta'an baankiin gadaa hin jira. Baankiin gadaa maallaqaan ispoonsara guddaa ta'eetoo guyyaa har'aa kana nu gidduutti argamu. Akkasumas isaanis baankii gadaarraa kan dhufan waraqaa ragaa ni fudhatu gara kanatti isaan waamu. Kana qofa mootii miseensonni waldaa keenyaa wiirtoleen adda addaarra jiran ergaa wiirtuu muummee irraa kennameef fudhachuudhaan sagantaan kun bal'inaan akka gargaaramuuf bal'inaan akka darbuuf sagantaa kan kennan kennaa isaanii maallaqa gurguddaa kan kennan wiirtuu Shawaa Kibba Lixaa, wiirtuu Shawaa Bahaa, wiirtuu Baalee fi wiirtuu Buraayyuu baay'ee galateeffannaa ilil jedhaatoo Waaqayyoon galateeffannaa. Isaanis waraqaan beekamtii sartifikeettii qophaa'ee jira. Gara boodarra abbootii keenya dhaabne tontini jennu wiirtuu Wallagga Lixaa, wiirtuu Wallagga Bahaa akkasumas wiirtuu Shawaa Lixaa, wiirtuu Laga Xaafoo, wiirtuu Sulultaa, wiirtuu Baddallee, wiirtuu Booranaa hunda keessaniifuyyuu waraqaan ragaa qophaa'ee jira. Booda hojjettoonni walitti qabdoonni yookiin iddoo kan buutan wiirtuurraa kan dhuftan waraqaa ragaa kana akka fudhattan jennaa. Kanatti aansuudhaan abbootiin keenya eebba barumsa nu kennu gara isaanitti manisin dabarsa. Galatooma. Abbaa kana ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ የተመጻሕፍት መዘክር እና የማህበራት ማደራጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ አባቶች፣ ካህናት ሁላችሁም ከሩቅም ከቅርብም ጊዜ የተገኛችሁ ሁላችሁ ከወልተን كم جرت كم تجراتن Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya amaaraan eegee bara darbe cubbuu keessaa nu kaasee nu baasee bara darbe amaaraan eegee
guyyaa har'aa kanaan nu ga'e Waaqayyo gooftaan keenya galanni isaa haa ga'u. Baga geessan baga ittiin baga guyyaa har'aa kanaatiin isin hin ga'e Waaqayyo. Amma baay'ee wannan ergaa dabarsuun qabu isaanis dhaabbachaa jiru. Guyyaa har'aa kana ga'uun kun guyyaa waan guddaadha, waan xinnaa miti. Waaqayyo jalqabuu irraa nu kaasee asirra ga'uun kun ogaa jalqabaa san garuu amma kana baay'een jennee tooyyaanne iyyuu uummata amma kana namni argamaa waldaa kana namni hordofaa jennee too iyyaanne iyyuu Waaqayyo garuu eeyyama Waaqayyoo ta'eetu waldaa kun guddatee baay'atee biyyumarraa illee darbee gara biyya alaatitti immoo akkanumatti baay'atee kana ta'uusaa baay'ee nama dinqisiisa. Kun waan xinnaa miti. Akkuma beektan garuu qormaanni keessa dabarre garuu waan guddaadha, waan xinnaa miti. Rakkina baay'ee keessa dabartanii rakkina baay'ee keessa dabarre Waaqayyo garuu hoo eeyyama isaa hoo ta'e homtuu wanni dhoowwu homtuu hin jiru. Waaqayyo nu eeyyamee isiniifis eeyyamee guyyaa kana garraa kanaan akkanatti baay'annee too wal arguun keenya kun waan guddaadha, waan xinnaa miti. Baay'attan har'amoo baay'ee nama gammachiistu. Egaa kanuma caalaa hin baay'attu, baay'achaa jirtu. Kana egaa hojiin jechaan akkana jechaadha. Kana taaneetoo tokko taaneetoo wal qabanneetoo guddachuun kana han barbaachisu hin biraati miti. Kanaafuu ammumallee Waaqayyo sana jabeessu jabaadha. Jabaadhaa jechuun jechuufani malee wanna biraa wanna ani dabarsuun qabu kanuma caala bara waggaa 14 dabarsitanii waggaa 14 keessa akkanumatti dabarre laafumaan akkanumatti as hin geenye asirra ga'uun kun waan guddaadhaanu yeroo ammaa kana garuu hojii baay'ee waldeenyi kun waldaa kun hojii baay'ee hojjechaa jira. Diinna sunirraa dhoowwa jira. Qarqaasa guddaa arganne duraan kophaa dhaabbanne iyyuu amma garuu kophaa miti isin waliin. Kanaafuu wal jabeessuun barbaachisaa, wal taanee wal deeggarreetoo fuulduratti deemuun barbaachisaa. Bara dhufu immoo kanuma caala baay'annee ayyaana waggaa 15 kabajuun nurra jira.
fayyise jaalala ulfaa kana na dhibe baay'ise.